أشي دقيقة تكراف الدنيا ناسا نقوتي أتشيمبودا أيو كي نرى هاسا دقي فنا وانسان ندوبر سن هردو Kami nanti ditantang ma. Mari berat ini mara di sana kami nanti ma. Itu nanti tanah ma. Itu nanti tan. Aku mari kami nanti. Nada. Kadafu amma wanti sini jechu barbadu udulle simbai isu. Hundi kesani kara era patam kami asufu kesani bae galatoma. Galata guddaa qabdanii kabraa mootu warri isin muufachiise warri isin gaddisiise maqaa Jawaarii fi keessummoota isaatiin dhiifama naa godha ummata kana duratti isin gaafadha. Kanaafuu hundarreessanu Jawaaroo deeme booda nan tumina asumaan dhiifama isin gaafadha maqaa isaatiin isaaf jedhee kana hunda godhee goone warra koree wajjini ifama guddaa naa godhaa yoo balleesse ammallee isiniin jedha kara Jawaar Mohammeditti isin dabarsaniitu galatooma. Ayah amma kanuta. Akam jirtan. Akam jirtan. Payuman. Tadi mana? Ini baris di garis ini dulu. Aku mau tu ada aku, darah kamu, sah ya. Akan sini kan ada rantai, karena aku berkata. Mana no, anam beka untuk tu tadi, sini kebab saya ya. Boleh galle? Wanni kudan ni. Bagaula garre, oga sadi mau apur tu oga nasu be. Lakkoofsi Oromoon biyya Faransaay jiraachuu gaafsan hin dhage. Lakkoofsi Oromoo gaafsan asitti agarree hedduu lakkoofsaan xiqqoo ture. Kaamma jiru kana tokko kurnabbaayyuu hin gahu ture jechuudha. Jaran akkasumatti wal hortan moo eessaa yaa'e namni kun hundi. Ammallee wal horaa. Ammallee baay'eedha. Baay'inni qofti gahaa miti. Har'a siyaasaatti kuman dubbadhu. Waa'ee hawaasaa irraa hin dubbachuu barbaada. Maaliif lakkoofsi keessan akkana bal'atee argachuun hedduu na gammachiisa yaaddoos natti uumu. Yeroo baay'ee Awurooppaa keessatti hawaasni guddaan kan jiru Jarman, Noorweey, biyya Ingiliziiti. Asitti immoo waggaa lamaan sadan dabre kana keessatti lakkoofsi namaa akkanatti baay'atee dhufuun carraan nu uumuu qaba. Carraan nu uumu biyya kana keessatti illee gadi dhaabbanne lakkoofsa biyya kanaa qabnu kanaan fayyadamnee bifa adda addaatiin uummata keenya bira dhaabachuudhaaf hariiroo mootummaa fi uummata Faransaayii fi hariiroo uummata keenya walitti cimsuu irratti lakkoofsi keessan baay'achuun bu'aa guddaa qaba. San qofa osoo hin ta'in ijaaramuufis hawaasa kana cimsuufis waan gaarii carraa gaarii uuma jechuudha. Kanaaf baay'achuun keessan na gammachiisa. Haa ta'u immoo akkanatti baay'attanii yoo sirriitti hin ijaaramin yoo wal hin dhaggeeffatin yoo of hin danda'in yoo wal hin danda'in
asset yookiin immoo faayidaa nuuf hin qabdan akka uummataatti. Liability kaa'uu ba'aa ta'uu dandeessa jechuudha. Kanaaf dura teessuun teessan addee duniyaan hamma tokko biriif naa godhaa turte yeroo gabaabaa keessatti hawaasa cimaa ijaarrachaa deemaa jirtanii hamilee namaa kenna nama jajjabeessaa baay'ee ganama isii miti kaballeesse dhiifama isii gaafachuu hin qabdu dhiifama yoo gaafanne nuyi numatu garee security keenya airport irratti simannaan godhamu rakkoo waan qabaachuuf bakka ofii to'an galma keessatti ta'uu qaba yaada jirurraayi nutu jalaa dhokatee dhufee isii osoo hin ta'in nu dhiifama isin gaafata. Gara haasaatti akka deebinu Oromoon Faransaay akkanatti baay'atee jiru kun babbareedaan dargaggeessi kun akka laalutti average umriin keessan 25 hin jaabu. Hedduun keessan qurxummii irra dhiittanii Jarman keessaaf Xaaliyaan qaxxaamurtanii dhuftan. Abdii namatti hortan fuula keessan hoggaa laalan. Abdiin sun dhugeeffamee saba keenya ummata keenya bu'aa akka buusu tokkoffaa akka nam tokkeetti jabaachuu gaafata. Carraa argame hundaan lafa taa'uu hin qabdan. Hojjechuu qabdan. Hojii osoo hin tuffanne. Biyyoonni Awurooppaa kun welfeerii namatti kennan yeroo baay'ee gargaarsa. Haga bayyanatanii ji'a muraasaaf gargaarsaan jiraachuun gaarii. Garuu waggaa 5 waggaa 10 gargaarsa irra hirkatanii jiraachuun miilaaf harka of naafessuu ija of jaamsuudha jechuudha. Kanaaf hamma danda'ameen hojii osoo hin tuffanne hojjechuu. Hamma danda'ameen waan fedhellee haa ta'u maaliif suphee hojjechuu hin taane barachuu. Nada keessanii dargaggoo. Oromoof Oromiyaa fayyaduu barbaaddanii of danda'uun hojiidhaan barnootaan of danda'uun barbaachisaadha. San qofa miti akka namarratti akka nam tokkeetti naamusa horachuu qabdan. Naamusa hin qabdan jechuu kiyyaa miti. Dargaggeessii waan turtaniif anis osoo aanriin hin nyaatiin sadarkaa keessan waan hin tureef bara dargaggummaa keessatti wantoonni nama hawwatan kararraa nama maysan baay'ee jira. Biyya ambaa keessa jira. Biyya Faransaay, biyya Paaris, biyya Awurooppaa keessatti isin bakka bu'oota saba keenyaatiif uummata keenyaati. Akka bakka bu'oota saba keenyaaf uummata keenyaatitti ormi dhufee isin argu, kararratti isin argu, hojiirratti isin dhufu, mana barnoota irratti isin dhufu. Gammada Kadiir Abdataa siin jiru. Gurbaa Oromoo intala Oromoo takka siin jiru. Naamusa gaarii, amala gaarii yoo isin arge Oromoo ija gaarii laala. Naamusa hamaa keessatti, waan gadhee keessatti, waan hamaa keessatti, waan yaraa, waan balfamaa keessatti yoo ilaale immoo namni sun qofa osoo hin ta'in uummata keenyallee ija hunduu ilaalaa. Kanaaf isin dippiloomaatota keenya, isin ambaasaaddarota keenya naamusa ofii guddifachuun hedduu barbaachisaadha. Faranjii biyya Faranjii jirta. Keessattuu biyya Faransaay jirta. Awurooppaa keessa jirta. Hawaasa itti dhufne kanarraa waa hedduu barachuu qabna. Aadaa Faranjii barattanii baddanii waliin nyaan sun guututti dhugaa miti. Aadaa ofii cimsachuu, naamusa safuu Oromoo cimsachuun qabatanii itti fufuun gaarii. Waan gaggaarii immoo uummata itti dhufne kanarraa barachuun immoo na barbaachisa. Waan uummanni Faranjii kun, uummanni Awurooppaa kun itti gaarii hedduu jira. Wanni gaarii keessaa tokko naamusa. Mirga namatti dhabuu dhabu, of eeguu, mirga namaas eeguu, ofillee eegsisu, hojiirratti cimanii hojjechuu kun naamusoota biyya kanaa agarru keessaa. Ka biraa aadaa wal danda'u tolerance. Yaada walii danda'u, ilaalcha walii danda'u, hubannaa walii danda'u. Tolerance barbaachisaa. Obboleeyyan keessanii, biyyoota keessanii, uummata keessa Oromoo qofa osoo hin ta'in, uummatoota addunyaarraa jiruu fi warra biyya kanaa keessa ta'an wajjin wal danda'uun aadaa isaanii kabajuun irraa barachuun ofii barsiisuuf yaaluun tolerance essential. Biyya dimokiraatawaa keessa jirta. Dhabiinsa dimokiraasiitu biyyaa isin baasa.
Kanaaf wanti biyya keessanii saba keessanii uummata keessanii isin gabaatu gumaachisan keessaa tokko aadaa wal dandeettii. Biyyi keenya lola hamaa keessa isii galte tokko aadaa wal danda'uu dhabamuu isaati. Wanti isin keessanii warra keessanii biyya keessanii qabatanii galtan nuu akkuma miti. Naamusa aadaa wal danda'uu qabatanii dhufuu. Tabiraa aadaa baradha aadaa ummata biraa. Aadaa warra Faransaayii baradha. Aadaa sabaaf sablammoota jira warri amma Afrikaa kaabaa kun baay'ee baradha. Aadaa isaanii baradha. Barachuu qofaan immoo waan tokko immoo abboo'ee godha. Geetoo hin hubina. Hiriyaan kee hundi Oromoo taana. Ka wajjin dhuytu, ka wajjin taphattu, ka wajjin barattu hundi Oromoo qofa taanan ati of miidhaa jirta naannoo kanatti. Oromoo kee fira kee jabeeffadhu. Orma immoo firoonfadhu. Na dhageessaami? Fira kee jabeeffadhu, aanaa kee, lammii kee jabeeffadhu, kabaji, guddisi, gargaari. Orma irraa immoo of hin moggeessin. Isolationist ta'uu hin barbaachisu. Nuti wanni agarru akkuma kalee warra Jarmanii jechaa ture. Isin amma Oromoota Oromiyaati miti, Oromoota Faransaay, Oromoota Awuroopaati. Amalli keessan, aadaan keessan, adeemsi keessan Oromoo Faransaay ta'uu, Oromoo Firaans ta'uu danda'uu dha jechuudha. French Oromoo ta'uu danda'uu qabdan jechuudha. Kana gochuudhaaf afaan barachuu qabdan. Tokko amma hamiidhaan dhaga'e maali? Ijoollee asirratti gurra yoo gurra afaan hin beektu jedhan. Dhugama dhugaani. Tokko ka fuudhee gurra fuudhee laalu. Afaan barachuu qabdan. Wanni afaan barachuu isin dhoorgu tokko sa'aatii 24 nama keessanitti ka wajji galtan haa ta'u ka sooshaal miidiyaa wajji jirtan wajjin afaanuma Oromootiin waliin lallabaa yoo ooltan afaan hin barattan. Afaan biyya kanaa yoo hin baranne immoo biyya kana keessatti ol guddachuu hin dandeessan. Na dhageessu ijoollee. Afaan baradhaa, aadaa baradhaa, hojii biyya kanaa baradhaa. Kanarratti yoo jabaattanii deemtan akka nam tokkotti maaliifi hawaasni tokko hawaasni Oromoo Faransaay namoota dhuunfaa kanarraa ijaarama. Sabni keenyas uummanni keenyas namoota dhuunfarraa ijaarama. Namoonni dhuunfaa naamusa mataa isaanii yoo qabaatan, gahaa yoo qabaatan, barnootaaf hojii yoo danda'an, aadaa ormaa sirriitti madaa'iffatanii afaan biyya keessa jiranii baratanii akka gaariitti yoo ka'oon quunnaman taate saba keenya waan guddaa fayyada. Afaan baradhaa wanni jiru tokkoffaa hojii keessaniif barnoota keessaniif gaarii. Successful ta'uuf ittiin milkaa'uuf gaarii. San qofaa miti. Waan biyya keenya keessatti ta'u lammiilee biyya kanaa, mootummaa biyya kanaa, dhaabbilee biyya kanaa afaan Oromoon dhahitee wajjin hin ta'u. Afaanuma isaanii ittiin himuudhaaf, nu gargaaruudhaaf, ifis gargaaruudhaaf hojiin guddaan ifirratti hojjechuudha. Hawaasni tokko akkuma reefu isiniin jee namoota matayyaa dhuunfarraa ijaaramu. Namoonni dhuunfaa Faransaay keessa jiran kun barnootaan cimaa yoo kadeeman taate, hojiidhaan cimaa yoo kadeeman taate, naamusaan cimaa yoo kadeeman taate, hawaasni Oromoo Faransaay jiru baay'ee cimaa deema. Meeshaan guddaan argee abduu irra gaaba'uu danda'a. Koolawaa fi kudhaafur hoosaa qabadheen dhufe biyya Jarman. Yeroo san wanni ture gama naamusaatiin, gama barnootaatiin, gama hojiitiin baay'ee gadi bu'aa ture. Dargaggeessi keenya baay'ee harka kudhan ta'u ture ka hojii qabu. Kan barnoota qabu sanii gadi. Kan afaan danda'u harka lama ta'u. Har'a garuu kaleessa hoggaan dhaqeeru irra jireessi isaa caccabsees ta'u itti cabsees ta'u afaan Jarmanii haasa. Irra jireessi isaa hojii qabatee hojjetaa jira. Ba'aa biyya Jarmanii ta'ee hin jiru. Kana arguudhaan mootummaan biyya sanii immoo hedduu isaaniitiif waraqaa hayyama kennaafii jira jechuudha. Kanaaf isinis wanni ani siyaasaan bakka gahuu kan dandeessu hawaasni yoo ijaarame kanarraa inni guddaan hojii hawaasa ijaaruu keessaa tokko inni guddaan kan isin qofaa miti. Erga sochii kana eegalle irraa kaasee gareelee akkanaa koomunitii akkanaa kana 67 qabna addunyaarraa 67 akka Afrikaattu hawaasni akka hawaasa Oromoo diyaasporaa ijaarame tokko hin jiru kana beekaa. Ufitti uffatinaa. Sabni keenya baay'ee ijaarameera biyya alaa kana keessatti waggoota kurnan dabre kana keessatti baay'ee ijaaramee jira. Yoo akkasitti ijaaramtaniidha kan cimaa deemu. Akka dhuunfattis jabaattanii akka hawaasaatti yoo hogganoota hoggaa of keessaa filattan kabaja dhaggeeffadha wahii fuuldura keessa.
Waumaa fi bara. Dhaggeeffatuun tumsuun bira dhaabachuun jajjabeessuun maaliif hawaasa hoogganuu jechuun harree bilaash ta'u harree bilaash beeytanii harree kan dara deemtu kabbaan fedhe fe'ate ka galata hin qabne fe'atee fe'aa hoggaa irraa buuse booda sardoo jalan kenne jechuudha. Hogganoonni keessan kun mindaan qaban waan fayyadaman waan qaban hojii isaanii maatii isaanii dhiisanii yeroo hojjetan kanatti hamilee isaanii cimsuun bira dhaabachuun hojii tokko irraa buutanii hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif yoo isaan hamilee argatan hojii hojjetan hin milkeessan. Yoo isaan kan milkeessan taate isinillee wajjin milkaa'aa deemtan. Kanaaf hawaasa jaaruun hawaasa cimsuu irratti akka mataatti ol ijaara of jabeessa kappaasitii keessan guddisa akka hawaasaatti immoo hawaasa keessan cimsa. Hawaasa hoggaa jennu waldaa hawaasaa qofa miti. Abooshaa jaarradhaa akka walitti dhuftaniitiin dhukkubii jaarradhaa. Masgiida mataa keessanii charchii mataa keessanii qabadha nama shan yoo taate afaan keessanii yoo dubbattan rabbi irra dhagaa beeka. Afaan keessanii irra dhagaa beeka. Kanaaf nami keenya bifa adda addaatiin garee gareen waggaa akka gaariitti ijaarame. Yoo ijaaramu immoo dagalee walii ta'uudhaaf malee walirratti ijaaramuuf akka hin taane walii tumsuun gaafa ta'u waloo dhufte wal bira dhaabbachuun hedduu barbaachisaadha. Dhaamsi cimaan ani isinitti himuu barbaade akka hawaasa reefu lafaa dhufuutitti akka hawaasa irra jireessi isaa dargaggeessa reefu biyya kana dhufeetitti milkaa'inni baay'inni keessan kun mirqaanni fuula keessan irraa mul'atu kun inarjiin isin irraa dhufu kun baay'ee na bohaarsa baay'ee na cimsa. Haaraa taatanii biyya kana keessa sirriitti ijaaramtanii madaguu dhabuun keessan immoo na yaaddeessa. Waggaan dhufu immoo waggaan dhufu kana jalan jabaattanii osoo gurri keessan hin muramne afaan Faransaay haasoftanii akkana eegan abdiin qaba jabaadhaa. Ta siyaasaa silaa ta Jarmanitti haasawanii osoo nuti Jarmaniin kaane Faransaay waan geessu hedduu si haasa'uun nama rakkisa. Wanni marsaa kana amma deemaafii jiru xiqqoo marraa isinii tuqa. Marsaa kana anis Baqqalaa Garbaas jaalli kiyya mana hidhaatii fi hoggansi kiyya kan gara biyya alaa deemne tokkoffaa isin galateeffachuuf. Yeroo tokko maal nuun jaani yeroo isin asii mormii godhaa turtan sun warri hamilee keenya cabsuu barbaadu kan Faransaay dhaabatee lallabu sun mee dhufee isin haa baasu jennaani nu baasullee baatu achi taa'ee lallabuu san nu dhageenye. Dhaga'uun keenya qaamallee ta'uu baatu qalbii ta'anaan asii baane jennee itti dhaadataa turre jechuudha. Kanaaf galatoomaa jennee jirra. Kalammataa haala rakkisaa walxaxaa suukanneessaa uummanni keenya biyyi keenya keessa jiru ka torbaanota darbe kana keessa walii ibsaa turre sanirratti marii goonee kallattii gara fuulduraa wal qabsiisuudhaaf akkuma argirtan akka paartiittis akka hoggansaattis kaleessas biyya kana karaan itti mootummaan ammaan gora jiru kun ittiin deemaa jiru biyya kana balaatti buusa wal waraansa hamaatti geessa diigumsa hamaatti geessa karaan kun booddaa karaa kana koottaa qoolisaa jedhanitti itti waywaannetti hidhamne waan biraatti hidhamne beekamu. Waan biraatiif miti. Rabbii jaa biyya tana lolatti hin geessina. Ummata kana waliin ficcisiisina. Jijjiirama dhiiga qeerroof qarreen dhufe kana gufachiiftanii dhumaatii daran akka nutti hin finne jennee wal waanneessanii fidamu. Waggaa baanuu nu jennoo keenya hin jijjiiru. Wal waraananii wal bitanii gaafa wanni nu jenne dhugaa ta'uu argan nu gallachiisan. Erga baannes mari'annee ejjennoon nuti fudhanne biyya kanaaf ummata kanaaf saba keenyaafis haa taatu sabaaf sablammoota waliin jirruuf falli jiru karaan jiru lola dhaabanii nagaatti deebi'uu barbaachisaa jedha. Haasaa kanatti ka'ee gaafiin adda addaa ka'aa jira. Tokko lama irratti yaada isin ibsuun barbaada. Nagaan haa bu'u hoggaa jennu nuti humnoonni
qawwee qabatanii qabsootti seenan dhugaa hin qaban jechuu keenya miti. San qofa osoo hin ta'in lolli hundi hamaadhaa jenneeti miti. Haalonni lolaaf nama dirqisiisan jira. Just war wanni jennu. Keessattuu yeroo dhiibbaaf roorroon akka malee hammaatte karaa lolaatiin malee karaan bilaan jirretti lolli haalli itti seemamu jira. Dhimmoonni tokko tokko keessattuu dhimmoonni birmadummaadhaan wal qabatan, dhimmoonni aayidiyooloojiidhaan wal qabatan yeroon itti furamne jiraachuu danda'a. Lolli biyya keenya keessatti godhamu garuu lola waliiti. Lola obboleeyyan gidduutti godhamudha. Oromiyaa keessatti illee godhamu lola Oromoota gidduutti godhamaa jirudha. Kana liqimsitanii fudhachuu danda'a. Injifannoon argamuu hin danda'u. Keessattuu gabana kana keessatti yeroo humnoonni lola irratti gaaza naquudhaan beekaman heddummatanii dhufan kana keessatti wal waraansi waloo wal mo'achuu hin danda'amu. Akka ilaalcha kiyyaatti lolli yeroo ammaa goda Itoophiyaa adda addaatti godhamaa jiru lola silaa godhamuu hin malle. It was avoidable war. Lola laaftutti mariidhaan aangoo qabeenya walii qoosuudhaan wal dhiibuudhaan wal qabachuudhaan silaa furamuu danda'u gara lolaatti deemama. Kanaaf lola kana dhaabuun barbaachisaadha jennee deemana. Lola kana dhaabuu baannaani Oromoofis sabaaf sablammoota biyya saniitiifis hammaataa deema. Akkuma kaleessa jechaa ture haalli Oromoon har'a keessa jiru baroota cunqursaa amma duraallee akka ammaa kanatti dhumaa hin jiru buqqa'ee hin beeku. Hidhamee hin beeku. Miidhamaa hin beeku. Lolli kun itti fufnaan garuu rakkoon kun safariin uummata keenya irra ga'u kun dachaan dabalaa deema jechuudha. Kanaaf wanni lolli akka dhaabatu barbaannuuf madaa kaleessaatirraa madaan biraa dabalamaa akka hin deemne dhumaatii kaleessaatirraa dachaan dabalaa akka hin deemne hanqisuudhaaf jechuudha. Kabira wanni waachaa jirruuf lolli kun itti fufnaan yeroo ammaatitti mootummaa wajjin garagartuu 5-6 lolaa jira. Lolli kun itti fufnaan mootummaa keessallee gartuu adda addaatu biqilaa mootummaa keessa wal waraanuu eegale. Kan mootummaa waraanullee dachaan babal'ataa deema. San qofa miti. Humnoonni biyyaalaa yeroo ammaa biyya san keessa seenanii gartuulee wal lolan gargaaraa jiran kan durii caalaa baay'ee. Lolli kun itti fufnaan garuu dachaan guddataa deema. Kanaaf lola kana dhaabsisuun wal waraansa hamaa funyoon isaa hin beekamne ofirraa hanqisuuf nu gargaara jennee amanna. Waan biraa lolli haa dhaabatu hoggaa jennu akka paartiittis akka hoggansattis lolli kun kaayyoo qabsaa'onni Oromoo kumaatamaan itti dhuman hawwii uummanni Oromoo bilisummaaf qabu misoomaaf qabu rakkoo keessaa bahuuf qabu hin gufachiisa. Daaraa godha jennee waan sodaannu uummanni keenya maaliif qabsa? Sirna gabrummaa keessaa bahee hiyyummaa sirni gabrummaa keessaa bahee san keessaa cabsee of danda'ee jiraachuudha. Mootummaa isa dhiitu osoo hin ta'in mootummaa ofii bulateen buluudha. Eenyummaan isaa dhiitamuu osoo hin taane eenyummaan isaa akka kabajamtuuf. Kanaaf qabsaa'e kanaaf miti ijoollee. Obboleeyyan keenya kanaaf wareegamanii miti. Lolli kun itti fufnaan garuu ofiin sobinaa Oromoo warri asii jirtanis warri bakka biraallee ilaaltu. Lolli kun itti fufnaan nagaan deebi'uu baannan humnoonni adda addaa lolli baay'een naannoo san godhamu gogaama qeerransaatiin godhama ni beektan. Lolli kun itti fufnaan hawwiin sabni keenya qabu nagaan jiraachuudhaaf misoomee jiraachuudhaaf aadaa fi afaan isaa guddifachuudhaaf mootummaa isaa ta'u filachuudhaaf carraan inni qabu guyyaarraa gara guyyaatti dukkanaa'aa deema. San qofaa mi beeku. Wanni qabsoofnee fi qabsoo biyya ijaaru keessatti lolli kun itti fufnaan tokkummaan Oromoo laaffataa deema. Kana gurra kaaddaa. Tokkummaan Oromoo laaffataa gartuulee wal waraanan baay'ataa. Akeenii fi xurreen kaleessa abboonni keenya irra deeman irraanfatama.
dhiiqiif haaloon hoggansa jidduu jiru babal'achaa jallina gowwummaa hoggansa keenyaatii fi summii humnoonni alaa facaasanii tokkummaan keenya daran laaffachaa tokkummaan Oromootii fi Oromiyaa sirni federaalawaa dimokiraatawaa walqixxummaa ummanni keenya hawwaa ture sun laaffataa deema jennee waan sodaannuufi kan kanarratti wayi waannuuf. Kanaaf ummanni keenya kan Faransaayis kan biyya alaa jirtanis kan biyya biraa jirtanis hamma danda'ametti akkoo ummanni keenya keessa jiru ummanni keenya Wallaggatti Gujiitti Shawaa godina 3-4 keessatti godinoota garaagaraa keessatti rakkoon ummanni keenya keessa jiru kun daran babal'ataa akka hin deemne ittisuudhaaf qaamonni wal waraanan mootummaarraa eegalee lola dhaabanii saba keenya ummata keenya ollaa keenya hayyootaaf abboota keenya baraaranii dukkana ummata keenyatti as deemu kana akka nurraa dhaaban waamicha nu dhiyeessinuuf akka deeggartan isin gaafachuuf dhufne jechuudha. Amma eegan jeeroota tanin duraa sanatti ni deebi'a. Hamma dandeenyetti biyya nagaatti deebisuudha. Hamma dandeenyetti duuti ummata keenyarraa akka dhaabatu. Hamma dandeenyetti wal waraansi saboota keessatti dhoo'ee ummata wal fichisiisu deemu kun akka dhaabatuuf beekumsa qabnuun, beekamtii qabnuun, sagalee qabnuun, lallabuu waywaachuu fala ilaaluu itti bu'u. Isin immoo ummanni keenya biyya alaa jirtan akka sabaatti wal danda'a tokkummaa keessan cimsaa aarree jettanii jallaan tokko keessaa ka'ee ganda biraatti arrabe yoo dheeresse abaaramaan tokko amantii takka keessaa ka'ee amantii biraa irratti xurii yoo kafaalu taate nama tokko jallaa rabbi abaare tokko haadhaaf abbaan abaaran jecha ganda biraa irratti duuluun amantii biraa irratti duuluun gonkumaa barbaachisaa miti jechuudha. Kana dura dhaabachuu didu qabda. San qofaa miti. Qabsoo sabummaati kan gaggeessaa ture. Akka sabaatti roorroo hama miidhaan hamaan sirnoota dabranii nurra ga'ee jira ammallee ga'aa jiru. Garuu dhiigii qabnu aarii qabnu madaa qabnu san akka itti ibsannu of eeggannoo guddaa gaafata. Biyyi sun dhoowweetti sitti hima. Keessattuu wal waraansi saboota hamaan deemaa jiru dhufaa jira. Kanaaf waggaa wal geessanis waggaa kophaa jirtanis waan saba biraa xureessa waan saba biraa dallansiisa waan hariiroo Oromoo fi saboota ollaa jidduu jiru hammeessarraa akka qusatattan isin kadhachuu barbaada. Nu qabsoofne gabrummaa jalaa ba'uudhaaf roorroo jalaa ba'uudhaaf sirna dimokiraasii uumuudhaaf haqa keenya eegsifachuudhaaf eenyummaa keenya guddifachuudhaaf afaan keenya guddifachuudhaaf malee saba biraatiin wal fixuuf miti. Wal waraansa saboota jidduutti godhamuun sabni injifatee bahu abadan hin jiru. Hundi waliin kasaara jechuudha. Kanaaf akka daasporaatti bilisummaa guddaa qabdanii sooshaal miidiyaa adda addaarra fayyadamtanitti saba keenya jidduutti tokkummaan wal hubannoon walii tumsuun akka jabaatu saboota waliin jiraannu wajjinis gadoon kaleessaa qotamtee kakaatee ummata akka wal fichiisu osoo hin ta'in gadoon kaleessaa madaan kaleessaa akka fayyitu akka wal dhaanamtu akka irratti hojjettaniin isin gaafadha. Warra Faransaay hedduun isin jaaladha. Biyyi Faransaay tun biyya jaalalaati jedhanii jaalalatee isin haa cimsu jaalatee isin haa cimsu galatoomaa isin jaa. Amilee nusi madda. Amilee. Nullee baay'ee isa jaalannami. Isa jaalannami. Galatooma. Kanatti aansee sagantaa qabnaa sagantaa tokko booda har'a guyyaa wal gadhiisanii miti. Akkasiimi gaafiif deebiitu jira waan isin gaafattanii hundaafuu isinii deebisanii garuu tasgabbooynee yaada keessan ammarraa jalqabaatiniin yaada keessan gaggabaabsitanii gaafii gaafattaniif itti qopheessaa.
Gaafii gaafatan daqiiqaa lama isiniin kennamu. Gaafii ammoo gaafii waliin fakkaanne gaafatanii amma sagantaa galii sassaabuutti seenna. Haga inni xiqqashu hafuura fudhatu hasaarra ture haga inni xiqqashu hafuura fudhatu sagantaa galii sassaabuutti seenna. Arjooma keessanitti nu fuftan nu jalqabdan. Sagantaa OMN gargaaru. Yo